Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuubii biyya keenya Itoophiyaa. Biyya keenya alammoo kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo dhageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqullittii duroo Maariyaam maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyo maqaan isaanii, toloonnii fi raajonni maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Baga torbee torbaffaa sooma gooftaa keenyaa qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Niqoodimoosiitiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana torbeen torbaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Niqoodimoos jedhameetu waamama. Niqoodimoos jechuun maal jechuudha? Torbee kanarraati immoo maal baranna? Ergaa maalii qaba kan jedhu ka'umsi dubbii sagalee Waaqayyoo yookiin immoo barumsa Wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 3 irra dubbii sagalee Waaqayyoo jiru lammata dhalachuun isin barbaachisaa jedha. Lammata dhalachuun isin barbaachisaa. Guyyaa har'aa kana keessatti yaadni ka'u namni tokko erga dhalatee, erga guddatee, erga nama ta'een booda akkamitti lammata dhalachuu danda'a isa jedhu. Lammata dhalachuu jechuun jalqaba maaliitiin dhalataa, booda immoo maaliitiin dhalata kan jedhu waliitiin kan laallu ta'a. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turuutiin miseensonni haaraa taatan sabiskiraayibii gootanii akka nu hordoftan walii dabarsuudhaan barumsa sagalee Waaqayyoo qooqa beeknuutiin qooqa dhageenyuutiin akka dhaggeeffannuuf hundumti keessan akka nu hordoftan isin beeksisaa kallattumaatiin gara dubbii sagalee Waaqayyootti deemnaa. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo gurrattiin dhageessan, qooqa ittiin qalbeeffattan, anaafis isiniifis haa kennu. Jechi kun akkana jedha: lammata dhalachuutu isin barbaachisaa jedha. Maaliif yoo jenne dhalachuun jalqabaa qofti bu'aa waan hin qabneedhaaf, faayidaa waan hin qabneedhaaf dirqama lammata dhalannee hirmaattuu faarfattuu maqaa isaa, dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf dirqama nu barbaachisa. Egaa ilma namaatiif lammata dhalachuun maaliif isa barbaachise? Lammata dhalachuu gaafa jedhu immoo maal jechuudha kan jedhu waliitiin kan laalluu fi waliitiin kan barannu ta'a jechaadha. Wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu lammii Fariisotarraatii kan ta'e, dursaa warra Ayhudootaa kan ta'e, barsiisaas kan ta'e nama tokkotu jiraa jedha. Innis immoo Niqoodimoos jedhama. ከአይሁድ ወገን ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ መምህር የሆነው ስሙ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ይላል። namni kun garee warra Fariisotaarraati hidda kan lakkaawwatu maqaan isaa Niqoodimoos kan jedhamu barsiisaa warra Ayhudootaa, dursaa warra Ayhudootaa kan ta'e, seeraa fi heera warra Ayhudootaa seeraatiin kan beekuu fi kan barsiisudha jedha. Namni kun halkan deemuudhaan gara gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti dhufee dubbii sagalee Waaqayyoo, barumsa wangeelaa ni barata ture jedha. Namni kun halkan deemuun maaliif isa barbaachise? Maaliif guyyaa deemuu dide? Gaaffiin jedhu ka'uu danda'a. Gaamaatiiwwan Waaqayyoo
namoonni nama miidhuudhaaf, qabeenya namaa saamuudhaaf, qabeenya namaa namarraa fudhachuudhaaf halkan yeroo deeman, yeroo saaman, lubbuu gaafa baasan, yakka garaa garaa gaafa raawwatan ni dhageenya. Kan Niqoodimoos garuu kanarraatii garaagartummaa guddaa qaba. Waa'ee Waaqayyoo isaa, waa'ee Waaqa isaa, waa'ee wangeelaa fi sagalee bara baraa dhaggeeffachuudhaaf guyyaa osoo hin ta'in halkan halkan gara gooftaa keenyaa dhufaa jedha. Maaliif nutti fakkaata laata? Egaa keessumaatii tajaajilli mana kiristaanaa abbooliin keenya luboonni halkan halkan gara mana qulqullummaa deemanii keessumaa gara barii obboroo lafa bari'e gara Waaqayyoo dhaqaniitu Waaqayyootiin galateeffatu ni kadhatu. Badii uummata kanaatiifis aarsaa dhiyeessu. Niqoodimoos akkuma kana beekaadha. Dursaa isaanii, durataa isaaniiti. Lammii Fariisotaa irraatii haa ta'u malee dursaa isaaniitii jedha. Maaliif halkan deema? Gara gooftaa keenyas maaliif dhufe isa jedhu laaluun barbaachisaadha. Kanaatiin booda namni kun gara gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti halkan dhufe yaa barsiisa. Waaqayyoon isa faana yoo ta'e malee ati waan raawwattu kana hundumaa, mallattoowwan kana hundumaa gochuu kan taasisu tokkollee hin jiru jedhe. Dhugaadha, gargaarsa Waaqayyootiin malee, eebba Waaqayyootiin malee hojii nuti hojjennu tokkollee hin jiru. Hojiin Waaqayyoo immoo dinqiidha. Warri Waaqayyoon isaan gargaaru, warri Waaqayyoon isaan faana ta'e dinqii garaa garaa hojjetu. Ati immoo dinqii caalu hojjetta waan ta'eedhaaf. Namni Waaqayyoo isa faana hin taane, namni Waaqayyoo isa hin gargaarre hojii ammati hojjechaa jirtu kana hojjechuu hin danda'u jechuudhaan Niqoodimoos gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti dubbatee jedha. Atis immoo barsiisaa taatee Waaqayyoo biraatii akka dhufte ni beekna jechuudhaan deebise. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis deebisee dhugaa dhugaan siin jedha. Foon irraa kan dhalate foonidha. Hafuura irraa immoo kan dhalate hafuuradha. እውነት እውነት እላለሁ ሰው ዳግም ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም። ዱጋ ዱጋን ስትዱበዳ ነምኒ ለመታ ቢሻኒ ፊ አፉራቲ መሌ yoo dhalate malee mootummaa koo dhaaluu hin danda'u jechuudhaan መምህር ሆኔ ከእግዚአብሔር ዘንድም እንደመጣ አውቃለሁ አለው። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ዳግም ሰው ዳግም ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው ይላል። ዱጋ ዱጋን ስትማ ዱጋ ዱጋን ሲንጀዳ ነምኒ ለመተ dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Bishaanii fi hafuura irraa dhalate malee namni fooniin abbaa isaa irraa haadha isaa irraa dhalate mootummaa koo dhaaluu hin danda'u jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Niqoodimoositti jecha kana himeera. Niqoodimoos waa'ee Waaqayyoo ragaa ba'uudhaan kan inni eegale. Waan ati amma raawwachaa jirtu kana namni Waaqayyoon hin gargaarre taasisuu hin danda'u. Atis immoo Waaqayyo biraa akka dhufte nan beeka. Atis immoo ilma Waaqayyoo taatee akka dhufte ni beekna jedhe. Iyyasuus Kiristoosis deebisee dhugaa dhugaan siin jedha. Namni lammata yoo dhalate malee bishaanii fi
hafuurarraatii lammata dhalate malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Yaada kana kallattiidhaatiin Niqoodimoos gara yaada fooniitti deebise. Manni kiristaanaa keenya dhalachuu lama ni barsiisti. Dhalachuun jalqabaa namni kamillee fooniitiin haadhaa fi abbaa isaarraatii dhaloota inni dhalatudha. Namni kamiyyuu fooniitiin abbaa isaarraa haadha isaarraa dirqama ni dhalata. Kun dhalachuu jalqabaa isa mootummaa waaqayyoo nama dhaalchisu otoo hin ta'in, isa mootummaa waaqayyoo nama galchu otoo hin ta'in, dhalachuu foonii abbaa fi haadha irraatii argamu jechaadha. Namni kanaan immoo mootummaa waaqayyoo dhaaluu danda'u tokkollee hin jiru. Dhalachuudhaan fooniin dhalachuutiin mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin dandeenyu. Jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu. Yeroo kana Niqoodimoos yaada kana hubachuu barbaadee jedha. Gaaffii kanaaf deebii barbaadee jedha. Lammata dhalachuu jechuun maal jechuudha? Namni tokko haadha isaarraa abbaa isaarraa ji'a 9tiif guyyaa 5tti, ji'a 9tiif torbee 2tti erga dhalateetiin booda akkamitti gara garaa haadha isaatti deebi'ee dullummaatiin booda lammata dhalachuu danda'a isa jedhu yaada isaa keessatti yaadee jedha. Dhalachuu waaqayyoo lamatti manni kiristaanaa ni amanti. Waaqayyo yeroo lama dhalateera. Dhalachuun waaqayyo yeroo lamadha. Dhalachuun ilma namaas yeroo lamadha. Jalqaba haadha malee abbaa irraati. Boodarra immoo abbaa malee haadha irraati dhalateera. Ilmi namaa jalqaba fooniitiin abbaa fi haadha isaarra dhalata. Lammata immoo abbaa fi haadha malee hafuura qulqulluutiin waaqayyo irraati dhalata. Daagim lidet isa jedhamu dhalachuu lammataa, dhaloota lammataa kan jennu jechaadha. Sanaatiin booda namni erga dulloomee booda akkamitti dhalachuu danda'a? Lammatas gara garaa haadha isaatti deebi'ee dhalachuu danda'a iyyuu jedhe gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis deebisee Niqoodimoos yaada kaaseef. Yaadni kun yaada dinqiidha. Akkamitti ta'uu danda'a? Namni tokko abbaaf haadha isaarraati erga dhalateen booda, erga guddateen booda, erga dulloomeen booda, erga bilchaateen booda, umurii daa'imummaa erga darbeen booda deebi'ee gara haadha isaarraa lammata akkamitti dhalachuu danda'a jedhe. Qulqullichi Maatewos, Wangeela Maatewos boqonnaa 22-29 irratti kitaabolee fi hiikaa kitaaba qulqulluu hin beektaniiti ni dogongortuu jedha. Namoonni baay'een kan isaan dogongoraa jiraniif yaada dogongoraa waa'ee tawaahidoo kan isaan haasa'aa jiraniif hubannoo wangeelaa waan hin qabneef. Wangeelli iccitiidhaan barsiifama. Wangeelli iccitiidhaan dubbifama malee calliseedhuma wangeelli hin dubbifamu. Sanaan booda irra deebi'ee akkana jedha. Namni bishaanii fi hafuura irraa yoo dhalachuu baate mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Foon irraatii kan dhalate foonidha. Hafuura irraa immoo kan dhalates hafuuradha. Lammata dhalachuun isin barbaachisaa jechuudhaan ilmi namaa fooniin dhalate cuuphamuu akka qabu. Kanaafidha manni kiristaanaa cuuphaa tokkotti amanuudhaan ilmi namaa mucummaa Sillaasee fudhachuu akka qabu, cuuphamuu akka qabu, hafuura waaqayyoo fudhachuu akka qabu, amanuu akka qabu. Namoonni baay'een amma waaqayyootiin amanaa, waaqayyootiin fudhadhaa gaafa isaan jedhan dhaga'aa jirra. Waaqayyoon fudhachuun bar afaaniin miti.
qaamaan miti. Waaqayyoon fudhachuun lapheedhaan. Nuti waaqayyoo fudhanneerraa jennee yoo ilaallu kiristaanni shamarri yommuu isheen dhalattu guyyaa 80tti dhiirri guyyaa 40tti kan inni waaqayyoon fudhatuuf kan inni cuuphamuuf dhaloota lammataa bishaanii fi hafuurarraa kan inni dhalatuuf isa kanaafidha. Nama waaqayyoon beeku nama waaqayyootiin fudhate waaqayyoon fudhu gaafa jettu maal jechuudha? Kanaatiif egaa waaqayyoon fudhachuun waaqayyoon amanuudha waan ta'eedhaaf jechichumtiyyuu sirrachuu kan qabudha. Waaqayyoon fudhu otoo hin ta'in waaqayyoon amane otoo ta'e illee amma tokko sirrachuu danda'a. Kanaaf egaa fooniin dhalattaniittu fooniin kan dhalate foonidha. Hafuuraan immoo kan dhalate hafuuradha. Kanaaf lammata dhalachuun isin barbaachise jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos asirratti yaada kana dubbatee jira. Kanaan booda lammata dhalachuun isin barbaachisaa waanan jedheef hin dinqisiifatiin. Qilleensi gara inni itti fudhatu yookiin immoo gara inni qilleensa'utti sagaleen isaa ni dhageessa. Haa ta'u malee garuu eessaa akka dhufu gara kamitti akka inni deemu hin beektu. Hafuura irraa kan dhalate hunduu akkanadha. Niqoodimoosis deebisee kunis akkamitti ta'uu danda'a jedhe. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis deebisee akkana jedhe. Ati barsiisaa Israa'el yommuu taatu isa kana hin beektu. Dhuguma dhuguman sitti hima. Kan beeknu ni dubbanna. Kan agarre immoo ragaa baana. Isin garuu ragummaa keenya hin fudhattan. Waa'ee biyya lafaa yoo isinitti hime kan hin amanne, waa'ee samii yoo isinitti hime akkamitti amantu? Samiirraatii kan bu'e malee gara samiittis kan deebi'u hin jiru jechuudhaan hubannoo guddaa gaaffii guddaa kanaatiif deebii bal'aa deebii guddaa deebiseera. Qilleensi kara kamii akka inni ka'e gara kamitti akka inni deemu hin beektu. Garuu sagalee isaa ni dhageessa. Yeroo inni bubbisu ni dhaga'ama. Ni argama. Mukeen gaafa inni raasu qilleensa hammam ga'a? Eessa jira? Eessaati ka'e? Garamitti deema kan jedhu namni beeku tokkollee hin jiru. Garuu qilleensi qilleensa'uu isaa sagaleedhaan, ijaatiin, muka raasuutiin ni agarra. Kanaaf immoo kan agarre argineerra jenna. Kan dhageenye immoo ragaa baana. Waa'ee biyya lafaa iccitii kitaaba qulqulluu wantoota garaa garaa yoo isinitti hime kan hin amanne waa'ee isa samii akkamitti amanuu dandeessu? Samiirraatii kan bu'een alatti gara samiitti kan ol deebi'u hin jiru jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aa kana barumsa baay'ee bal'aa ta'e keessumaa nuun warra cuuphaatti amannuuf, warra seera heera cuuphaa qabnuuf, warra lammata waaqayyoo irraa dhalannuuf hafuuraatiin ergaa guddaa, ergaa cimaa nuu kaa'eera. Inni biraan ilmi namaa Museen gammoojjicha keessatti boficha akka inni fannise ilmi namaa sunis fannifamuun isaa dirqamadha. Warra isatti amanu hundumaatiif jireenya bara baraa akka qabaataniif malee akka badaniidhaaf
tokkicha ilma isaa hanga ga'uu amma kennuutti kan qaqqabe yookiin immoo tokkicha ilma isaa kennuudhaan addunyaa kana jaalateera. Addunyaan kun akka hin banneef, addunyaan kun akka amantuuf, akka isheen fayyituuf, nageenya akka argattuudhaaf hojii akkasii kana hojjeteera jechuudhaan guyyaa kana waa'ee Niqoodimoos nu barsiisa. Niqoodimoos egaa barsiisaa Israa'el lammii Fariisotaa irraa kan ta'e, dursaa warra Ayihudootaa kan ta'e, seera isaanii barsiisaa kan ture. Ati barsiisaa Israa'el taatee kana hin beektuu? Namoonni baay'een keenya tajaajilaa taanee, kiristaanota taanee waa'ee iccitii mana kiristaanaa, waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo baay'een keenya hin beeknu. Niqoodimoos maaliif halkan beekaa deema jennee gaafa ilaallu, jarreen kun warri Ayihudootaa walitti dhufeenya gooftaa wajjin inni qabu yoo beekan, tokkoffaan aangoo irraa buusuu danda'u, lammaffaan isa irratti kaka'uu danda'u, miidhaa garaagaraa isa gubbaa qabsiisuu danda'u. Kanaafidha waa'ee Kiristoosiin ragaa ba'uu akka qabnu, dhugaa dubbachuu akka qabnu, namoota sodaannee aangoo keenyaaf jennee, faayidaa keenyaaf jennee, eenyummaa keenya dabarsinee amantaa keenya ganuu akka hin qabne. Namoonni baay'een aangoodhaaf jedhanii, faayidaa biyya lafaatiif jedhanii, qabeenya biyya lafaatiif jedhanii yommuu isaan amantaa isaanii ganan ni agarras ni dhageessinas. Keessumaa bara kana namoota baay'ee hidhee kan jiru, qabee kan jiru aangoodha. Faayidaa biyya lafaati, qabeenya biyya lafaati waan ta'eedhaaf nuti immoo kiristaanonni rakkoo kamiiniyyuu, gidiraa kamiiniyyuu dhugaa jiru dubbachuudhaaf, dhugaa jiru ragaa ba'uudhaaf, waan agarre argineerra, waan dhageenya argeenyeerra jennee ragaa ba'uudhaaf dirqama ragaa ba'uun nurra jira. Niqoodimoos sodaatee ani hoogganaa isaaniiti, Kiristoos waliitiin immoo walii gala, innoo seera keenya yookiin immoo barsiisaa keenya akkamitti immoo isa bira deemee barachuu danda'a, walitti dhufeenyi isaa maalidha jedhanii akka isaan hin gaafanneef yaada kana keessatti Niqoodimoos lammata dhalachuu akka qabu, daagim lidat kan jennu waa'ee lammata dhalachuu ilmaan namaa, ilmi namaa lammata dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye, mootummaa Waaqayyoo galuu akka hin dandeenye, fooniif qofaa dhalatee hojii amantaa yoo hojjechuu baate, yoo soomuu baate, yoo sagaduu baate, yoo amanuu baate, yoo cuuphamuu baate jireenya bara baraa akka hin arganne bal'inaatiin, seeraatiin, heeraatiin guyyaa kana gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos bal'isee fakkeenya garaa garaa fudhatee nu barsiiseera. Maatiiwwan Waaqayyoo, beekumsi biyya lafaa jireenya bara baraa ta'uu hin danda'u. Qabeenyi biyya lafaa, aangoon biyya lafaa jireenya bara baraa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf Waaqayyootiin amannee, Waaqayyo duukaa buunee, amantaan cimnee, soomnee dhaabannee waan wallaalle akkuma Niqoodimoos jarreen kun wangeela Kiristoos warra hin fudhanne, warra Kiristoositti hin amanne yoo ta'an iyyuu isaan irraa adda ba'ee waan isaaf hin galle beekuudhaaf, baruudhaaf tattaaffii inni gochaa ture gatii ta'ee isaaf lakkaa'ameera. Deebii ka'e hundumaatiif immoo deebii bal'aa, gaaffii isaatiif deebii bal'aa itti argateera. Kanaaf cuuphamna. Ilmi namaa fooniif qofa dhalatee jireenyaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu waan hin dandeenyeedhaaf cuuphamee sagalee isaa dhageeffatee dubbii sagalee Waaqayyoo isaaf hin galle baratee hanga dhumaatti cimee dhaabachuun isa irra jira. Niqoodimoos maqaa dursaa warra Ayihudootaa, barsiisaa Israa'el, seera isaanii kan beeku, heera isaanii kan barate, lammii Fariisotaa irraati kan dhalate, guyyaan kun maqaa isaatti akka waamamuuf kan ta'e, gaaffii inni gooftaa keenyaaf gaafate, deebii inni deebiseef, hubannoo inni qabuu fi wallaalummaa isaatiif carraaqqii inni beekumsa argachuudhaaf, beekumsa barachuudhaaf tattaafate baay'ee kan dinqisiifamudha. Barumsi mana amantaa keenyaa egaa akkuma beekamu akkuma cirracha galaanaati,
lakkaa'amee hin dhumu barachuuf tattaafachuudhaaf cimuun deddeebi'uun barbaachisaadha. Callisanii beekaa of fakkeessanii barsiisaa of fakkeessanii deddeebi'uun faayidaa hin qabu. Hanqinni koo maalidha? Rakkoon koo maalidha? Akka kiristaanummaa kootti maaltu na hir'ata jennee hanqina keenya guuttachuudhaaf deddeebi'uun barbaachisaadha. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqayyoof galanni haa ta'u. Lammata dhalachuun isin barbaachisa. Lammata dhalanne hafuuraa fi bishaan irraatii jireenya bara baraa arganne hanga dhumaatti cimnee akka dhaabannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Torbeen taanu torbeen 8ffaa immoo maal jedhama waliitiin kan laallu ta'a. Hanga sanatti nagaan nu tura. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Wangeel tuubii sabiskiraayibii fi laayik sheer gochuudhaan wal bira qabuudhaaf isin bira akka ga'uudhaaf dubbii sagalee Waaqayyoo kana barachuudhaaf chaanaalii kanatti makamuun hunduma keessan isin barbaachisa. Waaqayyoof galanni ergamootaaf galanni haa ta'u. Nagaa ilma dubroo Maariyaam eegumsa ergamootaa dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos isin duukaa haa ta'u. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Nagaatiin tura.